misooma walootiin uummanni keenya waggoottan darban raajii hojjeteera. Manneen barnoota bu'uura boruu baay'ee xiqqashuu qabna ture Oromiyaa keessatti. Amma 17,000 ol kan dhaqqabsiise bajata mootummaa naannoo Oromiyaa miti. Humna dafqa ogummaa qabeenya qonnaan bulaa horsee bulaa jiraata magaalaa uummata keenyatti. Raajii kan hojjetanii dhaloota dhufuuf bu'uura kan kaa'an. Uummanni keenya tajaajila lammummaadhaan hojiin inni hojjete raajiidha. Manni murtee aadaa caaseffama mootummaatiin olitti iddoo hundatti rakkoo hawaasaa hiikuudhaan hojiin inni hojjete hojii raajii. Gaachana sirnaatiin buusaa gonnofaadhaan uummanni keenya hojiin hojjete raajii. So humna waloo kana cimsuun baay'ee murteessaadha. Muzammilaa Shimin jedhama. Guyyaa irraa kan nu ta'e daakuu nuu kennanii, zayitii nuu kennanii, tamirii nuu kennanii, fayyaa ta'anu, ajiraatanu hunduma namaayyuu irra deemanii akka kana gargaaranii baay'ee namatti tola. Wal bukkee dhaabachuun aadaa keenya waan ta'eef wal bukkee dhaabachuun barbaachisa. Shaafii Usmaan jedhama. Egaa sababuma jireenya keenyaa dadhabina keenyaatiin nuu kennanii Rabbi barakaa isaan godhu. Umuriin isaanii dheeratu warra nu gargaare kana umuriin isaanii dheeratu amma akkasuma waggaa nagaadhaan gooftaan isaan naga'u. Muhammad Amin Shah Badrin jedhama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma Awaash Baankiin waamanii baatii Ramadaana kana keessa yeroo darbes akkasumatti nu gargaaraa turanii. Baay'ee nu gammachiisa. Akkuma kanatti Rabbiin jireenya gaariif isaaniifis alaatu. Faayisaa Gurmuun jedhama. Baankii Awaashitti. Bakka bu'aa Daayirektara Riijinii Lixaadha. Guyyaa irraa kanatti baankiin Awaash deeggarsa sooma Ramadaanaa bara 1446 sababeeffachuudhaan namoota harka qalleeyyii fi qaama miidhamtootaaf deeggarsa sooma Ramadaanaa taasisaa jira jechuudha. Haaluma kanaan akka riijinii keenyaatti magaalota filatamoo 4 jechuun Naqamte, Gimbii, Beegii fi Asoosaa irratti maallaqa baasii miliyoona 1dhaan namoota harka qalleeyyii fi namoota 200f deeggarsa taasisaa jira. Deeggarsi taasifamaa jiru kunis tokkoffaa deeggarsa daakuu nyaataa, zayitaa fi tamira tokko isaaniif qarshii 4,000 tilmaamamu. Akkasumas deeggarsa qarshii 1,000 akkaawuntii lakkoofsa herreegaa baankii Awaashaa qabanitti galii ta'e nama tokkoof qarshii 5,500 jechuudha. Nama 200f akka riijinii keenyaatti qarshii miliyoona 1 baasii ta'e deeggarsi kun taasifamaa jira jechuudha. Jaafar Ahmad Huseeniin jedhama. Walitti qabaa mana maree dhimmoota Islaamummaa godina Wallaggaa Bahaati. Guyyaan har'aa guyyaa gammachuu guddaadha. Kan Rabbiin nurraa eegullee isa kana galatoomaan jedha baankii Awaashiin. Miskiinni, yatiibni, qaama hir'uu fi qaroo dhabeeyyiin har'a gaafa inni qabu soomaa oolee waan garaagaraa bitatee nyaatee uffatee itti gammadu soomaa oolee gaafa inni gaddee daa'ima kootti maalan nyaachisa jedhee gaddu kana keessatti baankiin Awaash maallaqa harkatti kennee waan itti faxaramu timira, zayitii, daakuu kana gumaachuu isaatiif baay'ee galatoomaan jedha. Kun hojii Rabbiin itti nama ammareedha jechuudha. Deeggarsa kana eejensii geejjibaa kan hundeeffachuudhaan karoora gahee keessa gashee gargaaranii jiru. Kun egaa gammachuu guddaan namatti dhaga'ama. Muuxannoon akkasiillee babal'achuu qabaa kan hin jedhudha. Hojjetaan eejensii geejjiba godina Wallagga Lixaa qarshii walitti sassaabne mana adde gaalitoo kana akkasitiin rakkoo hamaa keessaa baasne manni ijaaramee fi uffatillee bitame waa isaa irra ciisa illee waa isaa yeroof nyaata illee kunoo qopheessinee fi jirra. Aadaan kun durumaa ka'ee dhufee garuu amma kana yaadattanii amma kana hojjechuu keessanii baay'ee namatti tola. Dhugaa Waaqayyo baay'ee cannaqamtuu turte rakkattuu manni caccabee irratti nuyi immoo walitti mari'annee attam goona kana yeroo jenne ammas jira namni kan biraan jirti. Kanaaf Oromoon akkasumatti iyyuu isa kanatu hin taane aadaa wal gargaarsaa baay'ee qaba. Nus akka eejensii geejjibaa godina Wallaggaa Lixaatti waggaa darbes mana harka qalleessaa akkasuma ijaarree fi waan isaa irra ciisan illee waan isaan nyaatan illee yeroodhaa fi gargaarree jirra. Bara kanas akkasuma bara 2017 kana karoora keenya keessatti mana harka qalleeyyii tokko ijaaruuf karoorfanne akka eejensii geejjibaa godina Wallagga Lixaatti jechuudha. Namoota adda addaatti hirmaachisne waan akkasii gochuun maali faasiliitiin mana kanaa baay'ee namatti tola. Jireenyi mana kana keessa mi'a isin bittaniif namatti tola. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo birattis gaariidha waan ta'eef waa isaan uffata waa isaan nyaatanii yeroodhaaf illee yoo gargaarre namni illee isaaniif illee jajjabina ta'aaf waan ta'eef baay'een irra gahaa ture.
karaa jireenyaas qoraan baadhees rakkadheera kan silaa hojjedhe rakkadheera. Wanti hin hojjenne inni misaa saanqaan isaa caccabaadha. Amma saanqaan itti ijaarame manni isin ijaarame saanqaan isaa caccabaa sareen jalaan galti. Amma immoo manas argadhee iddoon irra ciisus argadhee waa tokko rakkina hin qabu. Ofii nyaannee yeroo namni beela'u ilaaluun, ofii uffannee yeroo namni qullaa deemu itti uffisuun, ofii nyaannee yeroo namni agabuu bulu waan inni nyaatu, ofii mana keessa jiraannee namni daandiirra yeroo jiraatu manatti ijaaruun hojii waaqayyo jaallatuu fi hojii namni jaallatudha waan ta'eef boris aadeffannaan kun itti fufuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Bajeta mootummaa qofaan rakkoon hiiknu galii dabaluu qofaan rakkoon hiiknu muraasa waan ta'eef waan walootiif uummanni keenya akka waliin dhaabbatee hojjetu gochuun nu barbaachisa. Misooma sululaa irratti uummanni keenya waan hojjechaa jiru. Biqiltuu dhaabuu irratti uummanni keenya waan hojjechaa jiru. Raajil kun cimee itti fufuu danda'utu irra jiraata. Eenyudhaaf waliif. Iddoo amma ganda ijaarame keessatti suphaa daandii gaggeessuudhaan waan adda addaa hojjechuudhaan uummanni keenya waan hojjechaa jiru Raajil. So waan walootiif uummanni keenya aadaa haaraa jalqabee kana cimsee itti fufuu danda'utu irra jiraata. Dhugaatti waggoottan darbe hojii uummanni keenya waan waloo irratti hojjete jechan ittiin ibsuun qabu. Gabaabumatti raajidha.